Dubbadhu. Yes. Yeah? Yes. Haye. Sababni maali jedhina gaafadhu. Tole haye. Tokkoffaa ani mucaa daa'ima harmoo afaan kaaniiti masaasaa bansossobanii miti tamaam annam guddaadha. Haye. Nama osoo dhalee ilmoo guddifachuu danda'u namuma kan gadi jechuu barbaadeeti tamaam daa'ima miti anna sobuu hin dandeessu baay'isabe nama soba malee namni sobuu hin danda'u. Okay? Walalicha wajjiin mari'attanii waan fixxanii otoo sanuu gadi akka hin dhiifamne jennee isinitti himu. Walaloo maqaan keessaa ba'u. Walaloo gadi hin dhiisina. Ba'ullee walaloon sun gadi dhiifamullee maqaan biraa keessa bu'ee gadi haa dhiifamu otoo siin jedhamu jechuudha. Odoo isiin jedhame isinitti himamu. Si jammaar waa yaaddaniiti isin kaa walaloo kana dhugoomsitanii gadhiistanii dhuftan takka jedhe. Lammaffaa irratti sa'aatii na bira geessu fi sa'aatii namni si gaafatu biiftuu malee hin jaaladha. Akkana kana gochuun bar hiree koo cufuu jechuudha bar. Hiree koo cufuu, hiree koo hidhuudha bar. Never namni hiree walirra qabuun gaarii miti obboleessoo. Hiree ofii hiree walii walirra qabuun gaarii miti. Na dhageeffadhu. Kan doktor biiftuu waliin sijjammar karoorsitanii waliin mari'attanii fiddanii gadhiistee kaatee kan biiftuu jenne san maaliifi gadi hin dhiifne ana biratti fakkeessitaa dhufte fakkeessuun gatii takka hin qabu tamaam. Waan jiru dhugaa jirtu natti hin baay'ee dhugaa yoo namatti himte dhugaan nama ajjeesi malee soba namatti himteetiin nama miichuu biyya. Fixxee xumurtee. Hin xumurree itti deebaa haasa'e. Lama hojjanne tokko. Namdagar nan galchu. Lama hojjette sadii hojjette afur hojjette awwaayee kee qofa raasaa jira. Sorry. Ita keetii bara lama bira jira tokko maqaa keetii tokko immoo maqaa biqilaa. Maaf isii bira keetti isii bira maaf keetti akkaniif ishee walii galle hin galle ni beekta. Lama hojjedhe maal jettaa mamma fakkeessaan jaalladhu dhugaa jirtu natti hime wanta jiru jechuudha. Wallahi lama qofa miti baay'ee hojjenne tokko maqaa keetiin hojjetame itti murame jira. Dhibba hojjedhu lama miti tokko miti dhibba dalagee jiraadhu hojjennu nan galchu kiyya qofa kan irraa haasaa jiru. Tole ishee amma maaliin si kiisamee natti himu? Maanni keessi jammaar baay'ee kan wanti bahu baay'ee bara gadhiifattanii paartii waanidha inni paartiitu paartii siriin jedha waan bira malee dare kanuma bara sijoo wantummaan dura irratti wal dhabaa jiru yoo jiraate keessaa tokko isaadhaani. Ida dubbannee bara. Okay. Maal dubbannee bara. Kalee dubbannee dhaga'e. Akkanaaf biqiltuu waa homaa walitti hin qabne dubbannee irra bara. Ka'eeda dubbanne jechuudha. Ka asliinis dubbataa ture. Kan nutis waliin dubbataa turre waa'ee walaloo kanaa irratti atillee waan sammuu kan kee keessa yaadi koottu biiftu. Inni illee yaadaa dhufu isa sadiinuyyuu yaadaa koottaati. Waan jiru dubbannee boru xumuruu qabnaa jedhee deeme asliin isaa ulalaa. Amma doktora Ziniin dhufaa. Sababni isin walalicha gadi isin dhiisisee isin fide maaliidha? Rileeshinii hedduu keessa lamaan jiru maaliidha? Wanta dhokataa wayitu jira baay'ee aniin kun wanta natti fakkaataa wayiitanii amana baay'ee yeroo baay'ee wanti namni jireenya keessatti wanti ilmi namaa natti himu tokko amanuudha. Amanuun baay'ee namiidhaa deemaa jira. Boodar of bara malee in amanaa yeroo baay'ee wanti isin jettu kun dhugaa na fakkaata. Mucaamis keena miira keessa galchite. Hin kakatiin maal na galcheera miira keessa ogalte. Daantaa ishee. Bar mucaamis keena bar wallaahi waan ati jettu kana waan ati nu. Isheen miskiina ani sikkiina jechuudha. No, isiini amma ati waan nu wal jaallannu wayisitti fakkaata. Namni wajjin hojjete malee wal hin jaallanne bara. Wal jaallatee miti bara. 100% kana eenyullee ana odoon ta'e hordoftoonni maatiin kiyyaa fi maatiin kee maatiin isheellee ni murteessa ko. Amma yoo boru maqaa keetiin poostii godhame hin aartaa ammas. Hin barbaadu. Amma booda osoo poostatteeyyuu wal bilooknee wal jalaa baanee si dhageeffachuun dhaba malee wanta akkasirraa hin barbaadu.
wanti dura hin taane booda rammoo fakkeessaa fakkaachuuf ta'uun gaarii miti. Okay? Ani fakkeessuu kana hin jaalladhu. Osoo ta'e har'a ta'a ture malee kan boru har'a miira kiyya laaltanii kaatanii akkam taate waan feete haa fiddu jechaadha barkan kana godhanii dhuftan waan fidde haa fiddu jechuudha. Wallahi kana posti gootiin seeni nama hojjetan. Boodii deebitanii isii maal gooti jechaa dhuftanii ammoo miira kiyya laaltee miira kiyya yaade waan an keessa jiru erga har'a kan biraa gadhiistan. Anu kok parah miti apa? Saati nagoyun. Wallahi billahi gidduutti rakkadhe ba. Okay, anu siapa? Wai, fitain ka. Galchu si jere ba. Wallah hojjanni sada hojjanni jere isi. Sinani munture bisa kana. Himbe. Ayi. Biqiltuu qofarra gaafii qabu. Maani ti gaafii nati narraa qabdu maali? Tasgabbaaytiin adeemis gaafii hiyyaa. Tasgabbiin si gaafadha. Gaafii hin deebisin bayyati. Gaafii sin deebisin bayyati. Hai, antara jinasa sini batis. Gaafii sirra qaban hin gaafadha. Maal rakkoo qabu? Gaafii yoo ta'e. Sababni isin qorataa kan gaafadhu sababni isin osoo waa'ee viidiyoo kana irratti nu wal'amnu sababni isin viidiyoo kana yookaan walaloo kana gadhiisanii dhuftaniif maali? Tokkoffaadha. Biqiltuu. Rileeshiniin dhugaa jirtu hin tamu. Hawaasni keenyas ana bira nama 1,000 wayitu jira. Isin biras akkasumatu jira. Hawaasni keenya akka dhaga'u. Rileeshiniin si'ii fi qorataa jidduu jiru dhugaa isaa baasuu qabda. Jechuun ilaa dhaggeeffadhaaniif qorataan yeroo tokko yeroo... Gorsata akkasirraa hin barbaadu. Gorsata akkasirraallee gorsata akka hin barbaadu gaafii isin gaafadhe qofa deebisa. Gaafii keetiif deebisii kennu gaafa. Eda dubbanne xumurree bar waan anaaf isii gidduu jiru. Gaafii siitiif deebii Isii gaafachaa malee wajjin isii gaafatan dhiifamu. Doktara dhaggeeffadha. Aniif inni yeroo walaloo wajjin barreessinu ni dogongora yeroo tokko jechuudha. Sorry, maal dogoggorta yaani? Jechuun yeroo tokko dogongoraan yeroo inni I love you jedhu jira anis dogongoraan miitu yeroo jedhutu jira walaloo osoo barreessinu jechuudha. Hai, atis isa wajjin na sobuu deemte jechuu keeti? Na sobaatte jechuudha? Ani kun mucaa daa'ima miti jira. Mucaa daa'ima isinitti fakkaadde yoo laaltan? Ani dhugaa leekee obboleettiitti ani si jaaladha waan taateef. Na sobuuf hin yaadina. Na sobuuf na yookaan na goyoomsuuf hin yaadina. Tamam? Jedhi. Hin dogoggorra. Wanti ilmi nama maal dogoggorta yaani? Kun koo waan harka keetiin dalaydee bara waan fuudhee harka si kaa'ee miti. Maal dogoggorte? Hojjennuu fi dogongora akkasiitu uumama gidduu keenyatti al tokko. Koy, doktor. Koy, nan dubbadhaas. Koy al tokko dubbadhaas. Ni anaa fi biqiltuu wal biran jirru walaloo kan ammoo kan itti fayyadamu ummata anaa fi isii miti. Utuu anaa fi isii wal itti fayyadamuuti keessaa waliif walaleessina maal godhiif poosti goon tokko jedhe. Kan irra anaasaa jiru dhimma sooshaal miidiyaati. Dhagee. Kan irra anaasaa jiru dhimma